Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti saffisa neetworkii yookiin immoo daataa bilbila keenya jechuudha akkamitti akka dabaluu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa yeroo tokko bilbilli tokko irratti jechuudha yeroo daataa fayyadamnu baay'ee nu jala harkifata jechuudha neetworkiin isaa. Kanaafuu jechuudha akkamitti kwaalitii ol aanaa irra kaa'uu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti osoo isin dabarsinu irratti warroonni gama chaanal Afrikaa Samsung hordoftan barnoonni keenya yoo isin tole chaanal keenya akka subscribe gootan isin gaafanna. Chaanal keenya subscribe godhuudhaaf YouTube keessan ni banattu. Tole erga YouTube keessan haala kanatti bantanii booda iddoo search kanarratti Afrikaa Samsung jettanii barreessitu jechuudha. Afrikaa Samsung jettanii haala kanatti barreessitu jechuudha. Tole isa kana jechuudha haala kanatti erga sirriitti barreessanii booda jechuudha haala kanatti jechuudha asirratti al tokko hin cuqaaftu yookaan immoo search ni gootu. Sana booda profaayiliin channel Afrikaa Samsung isa kana jechuudha al tokko ofirratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha subscribe iddoo hojjetu kanarratti hin cuqaaftu. Viidiyoon nuti asirra gallakkifnu akka daddafee isin bira qaqqabu taasisuudhaaf al tokkoof mallattoo notifiikeeshinii kanatti kilik godhuudhaan isa irraa olii ol kan jedhu kanatti ni gootu. Akkasuma jechuudha barnoota keenya kan teekinooloojii qofa asirratti kan maxxansinudha. Egaa barnoota keenya kana hunda isaa waan isin jala dabre keessa deemtanii waan isin dhibe asirraa barbaadanii argachuudhaaf iddoo viidiyoo jettu kanatti as baatanii jala kanarra galtanii jechuudha waa'ee barnoota teekinooloojii sirriitti kan nuti viidiyoolee asirratti maxxansine kana daawwachuudhaan sirriitti irraa hubachuu dandeettu dhabdii qaba. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti yogguu dabarru jechuudha maal gootu siitingii bilbila keessanii irra ni galtu. Sana booda jechuudha connections iddoo jedhamatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha mobile networks iddoo jedhamatti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha network mode iddoo jedhamatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha isa kanarratti kilik gootu jechuudha al tokkoof isa kanarratti haala kanaan ni guutu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha isa kanarratti haala kanaan erga guuttatanii booda jechuudha mallattoon tun gubbaa kanatti iddoo bakka mallattoo waayifaa cinaan jirtu kanaaf jechuudha haala kanatti isiniif baate jechuudha. Kanaaf jechuudha daataan bilbila keessanii jechuudha sirriitti ispiida yookiin ammoo saffisaadhaan isiniif hojjeta jechuudha. Keessumaa jechuudha bilbila leetas jedhan fakkeenyaa fi Samsungiidhaan haaraa amma dhufan irratti jechuudha moodela amma kanarratti jechuudha kan inni wanti kun sirriitti hojjetudha jechuudha yookiin ammoo kanarraa yoo gad deebiftan jettan kwaalitii neetworkii isaa hanga gonkumattuu daataa isiniif dalaguu diduu gahuu takka ta'a jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti mallattoo san irra kaa'achuudhaan yookiin ammoo kwaalitii ol aanaa irratti deeffachuudhaan haala kanatti mallattoon tun asirratti isiniif baati sirriitti mobaayil daataa keessanis isiniif dalagaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaa isin jedha. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik godhaa hiriyoottan keessaniif qoodaa isin jecha barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.